erga qabsoo eegalle ce'umsa sadaffaa keessa jirra. 74 91 2018 humna namaan qabdu turre. Hailee fidaa yeroo hundaa dubbadhaa hailee fidaa nama lakka'ee nama koo tokko dhibba lama qofa argate nama barate kan jechuun kolleejii seene. Humna hin qabnu turre, dammaqiinsa uummataa hin qabnu turre, san qofaa miti garuu kan nu miidhe. Mataa hirre, qalbii hirre. Akkamitti qalbii hirre? Gareen tokko mootummaa kana keessa taane, mootummaa kana dhidhiibnee sossobnee maal goone? Mirga uummata keenyaa kabachiifnee. Kun lakkii mootummaan tun tanuma diinaa tanuma kaleessaa sanii bosonatti galleedhe. Gara tokkotti hin citamne. Odoo gara tokkotti citame isla gara tokkotti ba'a. Ce'umsi sun yoggaa gufatu lachuuttu nyaatame. Warri mootummaa keessa jiru sin nyaatame, warri bosona seenes sin nyaatame boodarra amma tokko bosonatti ba'ee of dandanachiise. 91 dhufne. Ammas osoo hin qophaa'in gaaga'ama ce'umsa duraatirraa osoo hin bayyanatin ce'umsi lammataa dhufe. Ce'umsa lammataa kana keessatti sin hirmaanne. Hoggaa hirmaannu ammas qophii gahaa hin qabnu turre. Qalbiis hirre. Gareen tokko lakkii jijjiiramni dhufee jira. Mootummaa karaa wajjin hamma dhumaatti itti deemnee itti seene. Kun lakkii jedhe. Qalbii hirre. Qalbii hirte jechuun addaan qoodamta. Addaan qoodamte jennaan irbaata diinaa taata. Ce'umsi sunis osoo akka barbaannetti waan tokko irraa buufannu malee keessaa ari'amne. Yeroo lachuu kasaara gurguddaan dura ta'e. Ce'umsa 74 nu harkaa beesan keessatti hoggansi keenya hin duugame. Taaddasaa Birruurraa kaasee Waarootumsaa hamma Magarsaa Bariif warra biraatitti. Hoggansi sun dugugamuun nu jala. Kan bosona galees kan mootummaa galees dugugamuun sun qabsoon teenya akka qancartu godhe. 91tti dhufne. 71 hoggansa dhabne miti. 91tti mataa hiruu sun jaarmaa keenya addaan qoqqoode. Addaan nu facaase, addaan nu laaffise. Ammas qalbii hiruu arga. Warri mootummaa qabates lakkii ufumaa qabannee warra kaan dhiillee baafnee warra dammarame malee warra kaan dhiillee deemna yaada jedhu jira. Tasmi mataa irraan we will repeat kan madura gosan irra deebina. Ce'umsa kanas hin gufachiifna. 74 hoggansa dhabne, hoggansa kasaarre. 91 jaarmaa kasaarre. Arra biyyaaf saba kasaarra. Biyyaaf saba kasaarra. Maaliif ce'umsi kun gufannaan Itoophiyaan hin diigamti. Ce'umsi kun gufannaan wal waraansa Oromoo keessattuu banamuu danda'a. Ce'umsi kun gufannaan kasaaraa guddaa seenne jechuudha. Hoggansa dhabne dongora tokkoon jaarmaa dhabne dongora lammataatiin biyyaaf saba kana dhaabna. Kanaaf wanti waywachaa jirruuf abalu jaalallee abalu jibbileef miti. Waan deemaa jirru waan agarruuf dongorri akkasii akka nuwwanne. Furmaanni jiru maali? Furmaanni jiru reefu akkuma jennetti humni jijjiirama barbaadu caayaa takka jalatti wal gahee jijjiirama kana daboodhaan yoo dhiibe malee adda addaan wal harcaasa takka walitti garreeffachaa wallolitti ceenan lachuu hin kasaara. Kanaaf caayaa tokko jala deebi'u. Hoggansa waloo uummachuu. Akka foorumii keessan immoo kan rikoomandi goone kan biraa jira. Walitti dhufamee deemu. Warri mootummaa keessa jirus beektaa yeroo tokko warri mootummaa keessa jiru kun akka nama qooxii guddoora taa'eeti. Waan hunda fagootti arga waan ujala garuu hin argu. Warri mootummaa irra hoggaa ta'an beektaa power blinds. Warri mootummaa irra ta'anis of tuulanii bookokanii yoo ka deeman taate itanaffisallu kana beekuu danda'u qaban.